hordoftoota chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyo maqaan isaa eebbifamu har'as walitti deebine garuu sar'a komiidha walitti deebine yeroo darbe viidiyoo ko like share subscribe naa godha ani aaraadhaan na jajjabeessaa isiniin jechaa ture anyways garaa laaftu jedheen yaada kana booda so warreen haaraa jalqaban jajjabina barbaachisaa berket YouTube hojjechuun jajjabina barbaachisaa nama jajjabeessu yoon qaban viidiyoo hojjetame keessatti irrakkisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf na jajjabeessa na wajjin ta'a isiniin jedha ammas irra deebi'een jira isiniin jedha. Subscribe gochuuf immoo chaanaalii kiyya hunda dandeessu tuub jedha seenatti subscribe naaf godha. Video ni osoo tole nama biraatiif share godha fuulduratti waan gaarii waan nama yaada nama dabarsu tokko nan hojjedha jedheen yaada anis fuulduratti gara biyyaan gala waan ta'eef haalota gidduu kana jiran kaargoorraa kaasee haala yeroo kana saatii kanatti ijoolleen baay'een kan jechaa jiranii ani irra geenye ammaaf torbee tokko lama na'afa waan ta'eef waa'ee kitibbaata COVID-19 jechuudha. Dirqama jedhama waan isaa hin beeku duraan garuu dirqama miti warra deemee deebi'u jedhanii maleedha. Innis jira haala jiru hundumaayyuu isiniifan share godha jechuudha. Kanaaf immoo viidiyoo kana ijoolleedhaaf share godhaati akka information kana argatan godha jechuu barbaadeen asumaanii warra dhageenyeef jechuudha. Kanaaf YouTube fayyadamu hojjechuudhaaf jajjabina barbaada yeroo hunda jechuudha. Subscribe gochuu yookiin like share gochuun gatii nama hin gaafatu. Wal jajjabeessuudha karaa tokko immoo beekumsas viidiyoo tokko subscribe yoo goote yeroo hunda viidiyoon sun waan si bira qaqqabuuf information nama sana bira yeroo hunduma darbu in argatta jechuudha. Kanaaf na jajjabeessaa fuulduratti silfaana ta'ee hojjechuuf jajjabina barbaada waan ta'eef jechuudha. Na jajjabeessaa na wajjin ta'a isiniin jedha yaada qabdan gaafii qabdan fuulduratti akkasitti hojjedhu YouTube'n kee guddachuu kan danda'u akkasiin haala kanaan fayyadamii warri jettan yaada yoo qabaattan immoo komentii jalatti naaf barreessaa. Kanaan immoo si gargaara karaa kanaan si gargaaruu dandeenya. Karaa kanaan immoo yaada si laachuu dandeenya akkanatti yoo hojjechuu dandeessa akkasittiin yaada akkasii yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Ammas irra deebi'een isiniin jedha chaanaaliin kiyya hunda dandeessu jedha seenaati like share subscribe godha yoo jaalattan immoo ijoollee biraatiifis share godha information baay'ee argattu jedheen yaada dhugaa. Yeroo hundumaa yaalli koo maaliidha prank hojjechuun nama gammachiisuuf itti kolfuuf itti bashannanuuf ani garuu yaada haalota jiran keessatti yaada jiran namaaf dhiruufani kaayyoon koo inni guddaan jechuudha. Karaa danda'ameen nama gargaaruudhaaf ani nama gargaaree namni immoo anarraa barumsa akkamii fudhatee akkamitti akka nama gargaaru kaayyoon koo inni guddaan kanaadha. Lammaffaan immoo yaadaan qabu achi biyya sana deemee karaa sana deemeellee hojjedhe yoon share namaa gochuu dadhabee iddoon jiru sanatti yaadaan qabu yoon nama share godhe namni immoo isarraa fayyadamee nama yaada gaarii tokko qabaachuu danda'a jedheen yaada. Kanaaf kaayyoon nama hundaatu gargari waan ta'eef ani kaayyoon koo kanarrattidha yeroo hundumaa jechuudha. Waan gaarii tokko yaada gaarii tokko yaadan qabu tokko anaaf ilaalchi kun gaariidha jedhee waan hin qabu tokko namaaf share gochuun barbaada jechuudha. Namaaf share gochuu waan hin barbaaduuf isarrattidha hojjechuu kan hin barbaadu. Kanaaf amaaf na jajjabeessaa na wajjin ta'a isiniin jedha akkas baay'ee